Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya qaqqaalii ashamaa baga nagaan gara Muraad Moo Production dhuftan. Chaanaala kana irratti seenaa ajaa'ibaa oduu haarawaa argattu. Akka isin hin dabarreef subscribe gochuu hin irraanfatina. Taatee biyya Ameerikaa keessatti uumame biyya namoonni miiliyoona hedduu qaban olii gadi yaa'u bakka stock markeettiin addunyaa socho'u. Bakka namnii fi gamoon akka bosonaa itti baay'atu magaalaa New York. Sagantaa kiyya har'aatiin taatee ajaa'ibaa fi addunyaa ajab-jechisiise tokko magaalaa New York keessatti kan uumame ilaalla. Addunyaa ajab kan jechisiise seenaa ajaa'ibaa baankii, hoteelaa fi abbootii qabeenyaa hedduu gowwoomsitee akkamitti to'annoo ofii jala galchite kan jedhu maddi odeeffannoo poolisii. Akkasumas Netflix osoo hin hafin addunyaan dhagahuu qaba jedhee dookumantarii hojjeteefii jira. Walbaraani Aanaa Soorokiin jedhamti. Akka lakkoofsa Awurooppaatti fulbaana 23 1991 magaalaa guddoo Raashiyaa Mooskoo bakka Domdoof jedhamutti kan dhalatte yoo ta'u, Soorokiin abbaa ishee konkolaachisaa fi haati ishee daldaltuu suuqiti. Abbaa qabeenyaa guddaa ta'uu baatanis waan ishee barbaachisu guutaa jireenya giddu galeessaan kan jiraachisaa turan. Haa ta'u malee kun isheef jiruu gammachiisaa hin turre. Sababiin isaas jireenya abbootii qabeenyaa jiraatan jiraadha jettee waan yaadduufi. Abbaa qabeenyaa guddaa ta'uu baatanis waan ishee barbaachisu guutaa jireenya giddu galeessaan jiraachisaa guddisan. Haa ta'u malee kun isheef jiruu gammachiisaa hin turre. Sababiin isaas jireenya abbootii qabeenyaa jiraatan jiraadha jettee waan yaadduufi. Kana immoo yaaduu kan eegalte ijoollummaa isheetiin. Wayita aanaan umrii ishee 16 ga'u maatiin ishee guutuun Raashiyaa irraa gara Jarman dhufan. Turtii ishee Jarman keessa turteen mana barumsaa Kaatoolikii kan barataa baate. Afaan Jarmanii baruun baay'ee akka itti ulfaate hiriyoonni ishee ni ibsu. Harka isheerraa kitaabni akka Vogue Fashion hin dhabamu. Juun 2011 barumsa ishee fixxee gara London imaluun Seentaraal Seent Maartiin kutaa aartii seentus. Itti fufuu waan hin dandeenyeef gara Jarman deebite. Osoo baay'ee hin turin gara hawwii ishee faashin industirii keessa seente. Biyya Faransaay deemuun dhaabbata Purple qaxaramaa yaalii ta'uun ji'atti doolaara Ameerikaa 400 kafalamaa fi hojjechuu eegalte. Maqaa maatii isheef baasee dhiistee gara Aanaa Delviitti jijjiirte. Gara walakkeessaa 2013 dhaabbata ishee Purple bakka bu'uun gara Ameerikaa imaltee Fashion Week irratti hirmaatte. New York ilaaltee waan ijoollummaa isheerraa yaadaa turte iddoo itti furmaata argatu asi jettee murteessite. Eegasii bakka hojii ishee gara damee isa New York jirutti jijjiirte. Osoo baay'ee hin turin hojii ishee gallakkiste. Eenyummaa haarawaa isheetiin jireenya haarawaa tokko jettee kan eegalte gara hoteela 11 Howard jedhamu deemuun. Hoteela biliyoonaroonni itti bohaaranii fi itti qubatan kana dhufuun kutaa qabachuu barbaadde jennaan ati eenyu jedhanii gaafachuun waan hin oolle. Sababiin isaas gatiin isaa qaalii fi biliyoonaroonni kan itti bohaaran waan ta'eef. Yeroo isheen nyaataa fi dhugaatii qaqqaalii nyaataa dhugdu tun biliyoonara haarawaa New York dhufteedha jechuun gaafii kaasuun hin oolle. Yeroo namni ishee baruuf dhufu deebii akka magneetaa harkisu deebisti. Innis Aanaa Deeviil jedhama. Dhaalaa biliyoonara abbaa kiyyaati. Yeroo umriin kiyya gahu yeroo miiliyoona 60 kan fudhadhu ta'uu xalayaan baankii Swiss irraa naaf barreessan kunooti jechuun dookumantiilee dharaa abbootii qabeenyaa New Yorkitti agarsiisuun eenyummaa haarawaa ishee beeksisti. Yoo mul'attu uffata miidhagaa uffachuun akkasumas maallaqni baastu immoo biliyoonara akkamiiti nama jechisiisa. Nama hoteela sanatti argeef abbaa qabeenyaa ta'uun ishee kan nama hin shakkisiisne ta'uun ol immoo yeroo dhihootti dhaalaa biliyoonarotaa ta'uu kan dhagahan abbootiin qabeenyaa New York michuu hojii taasifachuuf ofuma isaaniitii barbaachuu eegalan. Ofii isaaniitii dhufuun immoo kiyyoo bal'aa isaanii qopheessite salphaa taasiseef. Eegaa dhaggeeffattoota keenya qaqqaalii kutaan tokkoffaan kana fakkaata.